Hedduu gaariidha obboleessoo. Ayyee ani sirraa fixadheetiin jira. Ustaaz Ibsaa itti fufaa shaadaa. Ayyee gaa erga naaf fallitanii galatooma. Viidiyoo si erginaa viidiyoo bayi yoonii keenya. Tole. Eebbifami. Tole. Maashaallah tabaarakallah qeerroo qaxale akkana kunno. Mee viidiyoon kee? Narratti dawwali. Kaamil jaajaba. Wal cinaa nu kaaya. Okay. Amma ni mul'ata. Quba kee laal quba kee kamirgaa harka kee kamirgaa irraa quba tokko kana ol qabi. Harka kee kamirgaa eeyyeen quba san ol qabi. Waan hin anjuu na jalaa jai. Ashhadu الشهادة an laa ilaaha أن لا إله illa Allah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu ورسوله wa ashhadu وأشهد anna أن Isa عيسى Abdullahi عبد الله wa rasuluhu. ورسوله. Maashaallah afaan oromootiin jaana jalaa jetta. Ani إيش أنا keessa kiyyaan itti amane أنا كيسك يعني تعمله qalbii tiyyaan dhugoomsee قلبي كي يعني نقوم سي arraba kiyyaan dubbadhee عربك يعني بدي haqaan gabbaramaan أنجا برمان Allah tokkicha malee akkan jirre الله تو كيتش مالي أكن زره dhugaan baha. نقام بها Nabi Muhammad نبي محمد gabricha rabbii fi يبرج ربي في ergamaa rabbii أرجما ربي kan addunyaa guutuuf ergaman كان الدنيا بوتو في أرجمان kan xumuraa akka tahan كانت مراك كتهان ragaan baha. رجام بها Nabi Ciisaan نبي إنسان yookaan Yesus Kiristoos يوكا يسوع كريستوس akka rabbiin tahin أكرب بنتهن ilma rabbiis akkan tahin علم ربي سكنتهن aaboo waaqummaas akkan qabne أبو وأم ما سكن قمنا inni obboleessa keenya ka islaamaa akka tahe إنه بوليس كان يسلم أكته ilma Maryam akka tahe علم مريم أكته gabricha rabbii akka tahe قبل ربي أكته ergamaa rabbiin Israa'el duwwatti ergate akka tahe إرجما ربي إسرائيل دوات إرجت أكته akka inni sin ajjeefamin أكاني نجيف من ragaan baha.
ragaan baha. Allahu akbar. Allahu akbar. Yaa Rabbi islaamummaa irratti Yaa Rabbi islaamummaa irratti na jiraachisi. na jiraachisi. Islaamummaa irra na ajjeesi. Islaamummaa irra na ajjeesi. Islaamummaa irra na kaasi. Islaamummaa irra na kaasi. Iyyesuusii wajji jannata na naqi. Yesuusii wajjin jannata na naqi. Iyyesuus keenya niin jaaladha. Yesuus keenya ni jaalladha. Obboleessa Islaamaati. Obboleessa Islaamaati. Mariyamis haadha teenya. Mariyaamis haadha teenya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khalas akkasi hundoolaan. Jazakallahu khairan. Akkana obboleessa baga rabbiin gara islaamummaadhaa si fide. Amiin amiin. Baga rabbiin gara tokkichummaa isaa karaa islaamummaadhaa karaa obboleessa keenyaa wajji jannata keessa tattaa'uudha. Gara gartee jannata keessatti obboleessa keenyaa wajjin gartee gartee onnee gartee tiruu gartee wanta nyaachuudha. Akkasitti baga rabbiin si fidee gara tawxiida rabbii gara gabbartii namarraa gabbartii rabbii nama san uumeetitti baga rabbiin kiyya si fide sabaataa fi istiqaamaa ziqii rabbi si haa kennu. Amantii gartee Amiin. amantii barnootaa fi beekaadhaa fi beekumsaan hoogganamtutti dhufte ani sii gammade kunoo ustaaz Ibsaa afaan garee barnootaa haasinaqanii barnoota irratti xiyyeeffadhu gadi dhaabbadhu jabaadhu tolee leenca koo. Ayyee na gargaara barumsaafis. Abshir si gargaarra baga rabbi si fayyisee. Amiin amiin. Akkasi karaanis dhugaanis jireenyis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallami karaan fayyinaa karaa qur'aana rabbiiti. Ummanni hundi dukkana keessa jiran baga gara ifaa rabbi si fide gara gartee nuurallah gara ifaa rabbii baga rabbiin si fide. Tole. Kan Ayye obboleessa kiyya.